ture eenyuraan ganda arrabsaa ture eenyuraan amantii nama arrabsaa ture miidiyaa kanarratti waggaa 5 kana guutuu jechaadha. Namni tokko osoo tuulama hoo kana Wallagga keessa gadi ba'ee waan xiqqoo takka dubbatee jettu. Isin akka barbaadanitti nama arrabsitu gaafa immoo namni xiqquma sintuqa Kadir xiqquma sintunnaan uummata keenya akkas jedhee maali maqaa uummataa dha'ee mucaan maqaa uummataatu osoo dha'ee mucaan kun haqa nurraa qaba jechaadha. Waggaa 30 Kadir martuu saba Oromootiif itti caccabee jechaadha. Isin garuu maal jechaa turtanii Kadir martuu adareedha malee Oromoo miti abbaan isaatillee Oromoo miti haati isaatillee qabsoo keessatti wareegamne maali waan jechoota suukanneessaa tokko jettanii akkasitti xiqqeessaa turtanii jechaadha. Kadir martuu rakkoo qabaattan abbaa Kadir martuu gaazexanyaan OM isiifan erga tulluu keessan gaazexanyaan OM maal godhe maatii Kadir martuu bineensa walitti hidheetoo poosti godhe irra deddeebi'eetoo screenshot godheen jira gaazexanyaa OM ti jechaadha. Okay kanaaf jara kana likkiitti muudha malee ay araarri buu qaba maal abbaa isaaniitti eenyuun araaramu ashabbaariin akkamitti araarama osoo kun dachee Oromiyaatti irra jiraatanii rasaasan lafarra haxaa'uudha jechaadha. Oromoo miliyoona 40 jedhan kana miliyoona 30tti gadi galchuu qabu tortoraawwan harree akkanaa kana gadi galoo goota xiqqeessitu saba Oromoo salphistu tana keessaa duguuganii balleessuudha jechaadha. Gaafa san Oromoon nagaa argatti jechaadha. Hattoonni akkanaa kun waa'ee bilginnaan dubbatan goota Oromoo tan salphisan waraana bilisummaa Oromoo tan salphisan gandaan arrabsan amantii an xiqqeessan kana likkii galchuun barbaachisaadha jechaadha. Akkasitti itti himuu qabna malee kunni akka Oromoo tokkotti akka nama nagaa tokkotti fudhanneetoo haasa'uyyuu hin qabnu likkii shitti himuu qabna jechaadha. Kanumaan jedha galatooma. Al tokko dubbadheetu. Yaa dubbadhu. Galatoomi roobale ilaali amma sana akka Oromootiin dubbadha. Kadir hin balleessine jechaan jiru sila kaa'eeraan haasaa Kadir godhaa ture keessa gosa 4 moo gosa 5tu jira jedheera. Maaliif akka sana akka godhe ofii isaallee dubbatateera jechuudha. Nuuni akka Oromootti jechuudha Oromoo yoo taaneef akka Oromootti yoo dhuguma sammuu nagaa isarra fooyyee qabna yoo ta'eef yoo dhuguma akkuma amma haasa'aa jirru isa caalla yoo ta'eefi waan Kadir godhaa jiru kana irra ilaaluun nurran turre tokko isa kana. Inni lammaffaani of danda'a akkuma roobaleen jedhaa ture of danda'aati arrabsooni beekamaadha miidiyaa kanarratti namni utuu nama hin arrabsinii yoo jiraateef kan beela'u fakkaatutu jira jechuudha. Warra akkasiitu dubbii balleessaa jira. Of danda'a arrabsaa. Arsii keessaa Arsii bakka bu'uu hin dandeessan Harargee bakka bu'uu hin dandeessan. Ani isa kanadha kan hin jedhaa jiru. Fakkeenya amma namni nama arrabsu fakkeenyaaf amma hangaasaanii waggaa 1 waggaa 2 guutuu uummata Wallaggaa wanta inni jedhee arrabsaa ture hundumti keenya iyyuu dhageenyeera. An personally akka nama naannoo Shineeriin ilmaan buna jalaa jiran himi sodaatini kana jedhamanii isaan akkanatti iyyan maan dubbanne yeroo san isaan an amma hangaasaan tuffadhe jechuun an hangaasaaf deebiin deebisu hangaasaa garuu tuffadheera. Hangaasaa gosa isaaf kutaasaa qorachuun deemne an gosa isaaf kutaasaa yoon qoradhe diyaamandii meeqatu isa dudduuba jira. Ani gosa isaa kutaasaa qoradhe arrabsuuf hin deemu garuu hangaasaa stiil nan tuffadha. Nu fayyadu jechuudha haasaansaa wanti inni amma gochaa jiru mataasaallee ana biratti bishaan hin kaasu jechuudha. Nuuni revenge gochuuf yookiin immoo ijaa ba'uuf deemna utuu hin ta'in yoo dhuguma Oromoo taaneef. Yoo dhuguma amma ilmaan mucaa waggaa 3 rasaasaan rukutamte bajjii keessatti ajjeefameera yeroo darbe hundi keenya dhageenyeerra. Hindu'e lubbuun mucaa sanaa hin darbe qulqulluu hamaaf gaarii gargar baasee hin beekne ajjeefameera jechuudha rasaasa warra biyya bushaa jiraniin. Arrabni Kadir eenyuun ajjeesa? Eenyuun ajjeese isaan bira? Warri amma as ba'anii asirraa qamisii hurgufanii yoo namni sun akka sanatti dubbatu eenyuun ajjeese dhiisuu hin danda'ani? Isa du'eef garuu dubbataniiru. Mucaa kichuu karaatti hafteef dubbataniiru sagalee ta'aniiru. An dhugaan dubbadha. Ilaali an yeroo baay'ee wanti baay'ee na ajaa'ibu an Jawaariin amma haala inni irra jiru sappoortiin godha.
Ilaa Jawaariin. Dura garuu baay'ee mormaa turre. Dogoggoreera waan ta'eef. Yeroo sana ilaal Jawaarillee sababii sanaan hubatee karaatti deebi'eera. Of sirreessaa jira. Adeemsa isaa qajeeffachaa jira. Kan sana godhe nuyidha. Warra duukaa girrisu miti. Yeroo sanas akka sun hin dubbatamneef akka maqaan Jawaar hin kaasamnee fi girrisootatu nutti ta'aa ture jechuudha. Ammas girrisoota maalummaan isaanii hin beekamne isaan dubbii uumaa kan jiru jechuudha. Maaliin jechuu barbaada? An Kadir dogoggoreera hin jedhu. Dogoggoreera. Sababii dogoggoreef garuu du'uu hin qabu. Gorfamuu qaba. Jaarsummaan itti ergamu. Nama jaallatu qaba. Namanni himatutu jira. Akkas yoo ta'e namoota sana dhuguma wanti Kadir godhaa jiru nutti hin tolle taanaani namoota sana itti erginee waan kana akka dhaaban itti himuu malee Kadiriin xiqqeessuu, arrabsuu, ajjeesuuf irratti bobba'u maal hin fayyadu jechuudha. Waan fayyadu waan tokkollee hin qabu. Na dhukkuba jedhee himadheeraa yeroo jedhamu immoo nuun akka nuuf qabsaa'aa ture tokkotti gadduu fi qabna malee isaaf borii yaadda'uu fi qabna malee aduu jennee du'atti murteessuu hin qabnu. Maaliif arrabni isaa nama ajjeese hin qabu. Kan ajjeesaa jiru rasaasa mootummaati. Utuu Oromoo taa'e waa'ee isa sanaa dubbannaa jechuudha. Ammallee warri loona addaasi kutuu hin barbaadu qoy achumatti miitiin godhatini yoo yaaduu jedhani angaasan dura duu qaba warri wallaggi morma yeroo gabaabaa keessatti qoy obboleesso mee qoy nama yoo du'u yaaduu jedhani mee miiti godha obboleesso nama yoo yaaduu jedhani murteessani warra dura waggaa 5 guutuu ganda arrabsaa ture isaan dura seeratti haa dhiyaatan jechaadha. Aduu hin jedhu ani san irratti hin amanu isaan dura dhiifama uummata Oromoo haa gaafatanii yookaan seeratti haa dhiyaatan. Akkasitti deebisiif loona wanti Kadiir du'u tokkollee hin jiru. Itti fuuf. Laali isaanii baay'ee toorratti lakkaa'amanii ani Oromoo roobalee akkasitiin ilaala. Namni nama arrabsu baay'ee tooratti lakkooftuati. Nama yaada maayini si amansiisu sababaa wajjin qabatee dhufee si amansiisee si geggeessuu danda'u dhaggeeffattaa isaaf deebii kennita. Warri nama arrabsanii, warri sababa arrabsan, warri kutaa gara biraa ta'anii kutaa gara biraa arrabsanii isaan toorarra hin jiranii waa'imti isaanii iyyuu naasa'amu. Angaruu amma kan hin jechuu barbaade warri amma sirraa sirbita amma horataan kun hurgufameera. Maaskii isaa baasee kanaan duras waa'ee Jawaar yeroo ka'u kan mataa nu dhukkubsaa ture tokkoffaan namicha kan ammas kan hurgufamu isa kan namicha namni dubbii baxaabbatu yeroo hunda namicha kan Boris iftaanis kan rakkoo Kadiir nu haa arrabsu wanni si galcheen jiru Jawaaruu isin hin beeku. Dubbatee Jawaar okay bareeda isi atamma ergaa keessa dabarfachuu qabda Kadiiriifis yookaan Jawaariifis quunqeeti dabaree kootiin anaasaaf asirraa jibbaatillee keessa ergaa dabarfachuu deemta narraa qabi kana jedhani walii obsaa godha dabaree dheeraa sii kennina ofirraa deemta I know you always jibba ummata qabdaati amantaalee ati amma walqixxummaa amantaatti sin amantu walqixxummaa eenyaatu namatti siif roobaleen tokko bari sin beekna waan sababoos obboleesso miit godhi orata carraa dheeraa sii kenna eegi orata itti fufi ani iddoo isteejiin irra taa'u yoo an seenee naasa'u baay'ee namichicha beeka waan ta'eef arra sababiin tinii ta'eef dudduuba waan tureef hin seena malee ani seenu isteejira maaliifi warra gandaan maraate warra sammuun naannee isaanii wajjiniin haasa'anii waan godhamu hin qaban. Jawaaruu isin hin beekun jedhe. Jawaariin akka hin taanetti nama fuulduratti kan hubachiisaa jiru kan jibbisiisaa jiru warra akka keessaniiti. Isinii galee angaasaan yeroo inni uummata akka sanaatti namni deebii kenneef hin jiru.